warri afaan beekutti dhufee jiraarti warri afaan hin beekne galaa jala tanadura dubbatetti yoo isin shimala qabatanii muka keessa deemtan namni maal haa godhu jeemi jaaru obboleessa aannan ani isin jiru nama miliyoona 50 moo 60 obboleessoo sirba qeequun warra isin tole laayik godha kaamanti gochuun dagatiin haadha laayikiin isin gootan kaamanti isin gootan nu jajjabeessaa nu bira kotee artisti kana isin jajjabeessaa jechuudha soo kanaafuu subscribe godhaa warri nuufillee haaroo taatanii jirtu kabajamtoota fi hordoftoota carcar vaayil akkami nagaa fayyaa qabdanii nageenyi keenya kan jaalalaaf kan kabaja bakka jirtan maratu isin haadha qabu kan isin jiru an obboleessi keessan kan isin jaalatu kan isin dhaadatu hoggaa hunda maqaa keessan ol fuudhee kan dubbatu ana callaa oromoodhaati egaa akkuma baratame sagantaan teenya sagantaa reaction ammallee torban takka booda walitti deebinee jirra kabajamtoota hordoftoota Kenya galatuma ulfaadha isinin jennee jirra gaamaa miltoonni keenya kan duraan nu daawwachaa turtan xiqqoon deebuu jirtanii galatuma ammallee deebuu keessan itti mufaa isinin jenna waan babbareedaa waan sirna waan kabajaa yookaan waan takka barumsa isiniif ta'a yookaan bashannana ta'a jennee yaanne hunda qabannee isiniif dhufuudhaaf qophiidha egaa arrantan akkuma baratame gaa reaction tokko qabadheetiin dhufe reaction kana qabadhee gara reaction kanaa seenuu kiyyan duratti barbaachisummaa reactionaatiif reaction maali waan jawratti ibsa xiqqishaa tokko isni godhu barbaadeeti obboleessoo sirba qeequun sigalee aartii oromoo kuffisuu miti obboleessoo dhaggeeffadhu sirba qeequun sigalee nama arrabsuu miti waan bareedaa akka namni kun boru qabatee dhufuufi akka nuun arrabsiifneefi nuti nama miliyoona 50 moo 60 nama miliyoonni 60 sigalee waan bareedaa nama miliyoona 60 nurratti muudii qabachuu jechuudha waan hin taane fidanii dhufe jechuudha uummata oromoo irraa muudii qabachuu jechuudha uummanni oromoo hayyuudha beekaadha qaroomaadha gijee jennu ragaa hojii ta'uu qaba jechuudha baay'ee uummanni oromoo beekaadha hayyuudhas qaroomaadhas obboleessa kiyya reakshinii galee jettee muuziqaa itti banattee biree hin taayin oo reakshinii akka itti dalagu faranjoota laale walaakiin garuu sirba keenya bakka dadhabni jiru dadhabinaa jira maaliif bor walli isaan waan kana fooyyessee dhufa kaameramaa yoo dadhabni jiraati dadhabinaa jira obboleessa kiyya aannan ani isin jiru aannan anyway gizena haasoweta waan kana mira keessan gala just waan inaafaan jirtu maaliif nuti gizee hunda akka gadantummaa nu dhagamu nu godhina please maaliif nuti nama oli nuti si nama waan keenyaan itti boonu generation dhufu maaliif nu dhiisee waan nama laala maal rakkoon jirtu eenyu gaafate beek eenyu tole research irratti gaggeessee beek waan isa qubsu waan hin arkanneefi waan sagaltammoota keessa dalagamu ammaluma dalayna waan dur dalag ammaluma dalayna namni eessa jira bikka biraa jira sigale tanaaf namni nu dhiisee bakkee bira deema soo akka tanadura jawaar dubbatetti yoo isin shimala qabatanii muka keessa deemtan namni maal haa godhu jeemi jawaaru soo kanaafu waan bareedaa kiliinte yoo dalayde generation keenya waan ilaalleef takkallee hin qabu inuma itti boonaawu proud itti ta'a viidiyoo itti dalaga waan adda addaa itti godha sigalee waan bareedaa dalagaati hawaasa gama aartii deebisaadha baay'ee waan aartii teenya kaatee jirti warri afaan beekutti dhufee jira aartii warri afaan hin beekne galaa jala daa'e soo kanaafu anammaan tana sirba sirba bareedaa tokko isin qabadheetiin dhufe sirba zambiilaanin fidee dhufe isiniif hin baasanii egaa sirbi fidee dhufe sirba walli isaa jaalatamaa fi kabajamaa Abbaba Kafanii egaa sirba Abbaba Kafanii walumaan gama sirbatti haa ceenu laaltanii murteessitanii jechuudha baay'ee Abbaba Kafanii sirba kana maallaqa itti gannaqee akka maallaqa itti gannaqeetti fiiw hin arkanne so maaliif waan namni itti lafee mul'atu qaba nutis wanni react goonuuf waan namni itti lafee mul'isuuf so kanaafu lifaatii namaa hubachuu qabna jeeti yaada gama sirbaatti vision Tanto walinu madaksera jala tanto walinu madakse kesi tanto si mu atamera kesi tanto si mu atame adun jala bate ana sile wa mati uni tanto gamade jala la harkanati dukani fambade ordi tate mulati Sinema
argeetiin ture reefu maal react godhee isinuu qoodanii keessaniif biitiin isaa akkamii antiroon isaa akkamii agarree jirra kaa waliin akka ajaa'ibaatti uffanni isaa hoo akkamii sochiin isaa hoo akkamii relax ta'eetiti wallisaa jira jechuudha. By the way sirba kan namni dalagee Gildoo Kaasaatiin Gildoo Kaasaan jabaadha. I think riyyaan sun wanni na fakkaata. Walaayitaa ta'ee garuu dabuubi inni sirboota afaan amaaraa kana baay'ee isaa dalagaa aartii afaan amaaraa tana cinaa takka isaa torka qaba jechuu ni dandeenya. So sirba kana fakkaatu gaaba bakka faniifitis dalagee jira jechuudha. Muuziqaa arranjimentii akka ajaa'ibaatti biitii qulqulluudhaan gartee asii qalalaf qarfu injiru wanni takka keessa jechuudha. So sirbi afaan Oromoodha akkana ta'uu qaba. Biitii akkanaatiin dhufuu qaba. Maaliif ni beektaa muuziqaan afaan addunyaatii maaliif jaamanii beektanii? Waan osoo hin dubbanne nama hunda kakaasuuf nama hunda galuuf jechuudha. So kanaaf egaa sirbi gizee dalagamu akka afaan addunyaatti dalagamuu qabaadha kan jennu si galee. Kanaafuu yoo akkuma afaan Oromoo qofa daleene achumatti nu jalaaf waan ta'eef nuti deemuu qabna Afrikaa wajji. Gizee nuti as jirru eessa jiran isaan? So kanaafuu sosoo qabna jechuu barbaadeeti. Mee ammallee walumaan kama sirbaa. warri asirraa waan isin ajaa'ibsee agartan kaamantii jala naa barreessaadha. Angaruu daayirektara kilippii kana laayik godheetiin jira. Haalaan bakka bareedaadha filatee bakka filatee caalaa shubbistoota bakka filatee hojii wal fakkeessuun isaa haalaan natti tolee jira. Bakki filatee bakka akka garaaja sibiilaa fa'aa itti bayyadaniiti shubbistoota illee achumaan warra waa bayyadu godhe. So natti tolee jira kun akkanatti aartiin beekumsaan ogusa soone waan bareedaa si galee nama durallee qabachuu dandeessa waan akkanaatii nuti jettee. So kanaafuu laayik godheetiin jira. Jaalatan too waliin nu madaqseera. Jaalatan too waliin nu madaqsee. Keessitan too siif mo'atameera. Keessitan too siif mo'atamee. Aduun jaalalaa baate anaaf sillee wamaarti. Wanneen tantoo gammadde jaalalaa harkanarti. Dukkaanni faanbadde ortii taate mul'atti. Si argachuu hawwite. Just akka dadhabbinatti miti jecha akka dadhabbinatti kaasuu fedhee osoo hin ta'in bareechuudhaaf jaanii hedduu gurraachomsanii haa xiqqishu wanni sun ni jirti. Viidiyoo bareechuudhaaf jaanii xiqqishu haalaan moor gurraachomsan jira bakka takka takkatti adilleen mul'ate bareedaa natti fakkaata. Natti fakkaata. Kalbii maaliif na cabbifoon jira chuuna deebi'eera kan barbaada turee argateera hiikaan jira chuuna addunyaarra jaalaloomtu gahuu ambareera galleera argineera galleera mi'a jaalalaan galleera argineera galleera waliin tolaan يا سلام كوreography mucha janna sa jarribo jarri garaaja keessa dalagu manni injiinaroonni kun jechuudha akka ajaa'ibatti irraatu tuqu jiranii aarri kunis hedduu bareeda ergaan isaa waan kan isaan agaluu baatullee bareechuudhaaf kilippii ammaan tana baay'ee aara fayyadaman maaliif akka fayyadaman I don't know da egaa
kabajamtoota daawwattoota keenya ajiib jettan wajji akka ajiib irraa jettan abdiin qaba yoo isinitti tole warra isinitti tole dislike godhaadha warra isinitti tole like godhaa comment godhaadha comment gochuun hin dagatinaadha like isin gootan comment isin gootan nu jajjabeessaa nu bira qotee artisti kana isin jajjabeessaa jechuudha so kanaafuu subscribe godhaa warri nuufillee haaroo taatanii sirba kana fakkaata gaa sirba abbabba kafanii maaliif guutuu isaa isin akka laaltaniif linkii isaa description boxii yala isiniif keenya achi yalaan seentanii akka laaltanii fi an hangana irraa dubbadheetiin jira akka isin hubattanii fi sirbi kun maallaqa guddaatu itti bahee nama dillu kun namni dilla asitti akkanatti taphatu jiru kun bilaashii miti wallaahi abbaa fide kaafadhu maallaqa kafalaaf dhiisi gaan kafalu abooni abbaba ni kafalaaf hunda maallaqa fudhatan haara kana aarsuu girgiraa fidee asii libaanota irra naquu maallaqa fudhatan taphadhu ati habiibi taasudhaan akkaataa itti dalagame nama ajaa'iba hadduu nama ajaa'iba wallaahi akka ajaa'ibatti kaameraamaanonni akkasumas daayirektarri sirba kanaati hedduudha amazing namoonni sirba kanatti hirmaatan hundi waan afaan oromoo takka tolchanii jiranii galatoomaa jennaani sirba hedduu bareeda abbaba kafaniitis galatoomis jennaa maaliifi nama keenya bifa kanaan akkanatti dammeessine malee namni keenya hadammaa guutaa miti soo kanaafuu warreen one artist also sininggalin I think ganle nagalin jo ni jira namni narran galinif ana gadinu ma jira so namonni akkana kunis akka hubattani fi react kana kanin godu please huwadada wallahi dasne ja hubattan stani gurun duchinaada hubadda wanta kanamni malif dalaga so kasaniiti garuu osoo sirba kana isinitti dhaamanii dura muumantii takka isin garsiiseetitiin muumantii sana isinitti dhaamadhaa jechuudha. Deebisee isin garsiisaa kaameraamaanonni namoonni hubannoo muuziqaa qabdan ni hubatan jeeti yaada. Akkamitti bakka 150tti waraabanii micoo akkas akka godhan anuun beeku laalaa nuti. Agartanii micoo takka sakandii macro secondary waat kota keessatti video make video afur ammallee deebisee garsiisa hangam takka hanga isaan sirba kanatti qamanii dalaganii mul'isaa jechuudha kun wantoonni akkana hedduu keessa jira anta kitu mataran keessa furadhe so clipii meeqa waraabanii akkana takka wal keessa mix godhan ni watan jeeti yaada hora bula deebana ulfaadhaan isin inja anga bulisi keessa incallaan ogeessa muuziqaatiin takkasin na beekaadha yookaan waan muuziqaa kana kun keenya bareeduuf fedha bakka gaafa bareedaan hundu baddu waan akkana sanaafu galatoma ulfaadhaadha ولينو مدكسيرا جالتنتو ولينو مدكسيرا